هذا هو الذي شل مرتي هذا فرارسيني ايه انا ما انت لا فيديو ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اركفوني داوود تردفتو خنيا كم نغا خيسني فاير اجرتو سني جچا دفني رلي دي بنا جراخنا ارمو مالي ديفتر ترين جتن والله دوران نموني باين بخيسان فني وانا غافت جراني وانا سان غافت سن فيديو تك تك ولين كرالو تا فيديو غافتني واسن اني ليت كشو خني بانا دي متا فيا اجا خنمي ولين ادك فنو فيديو يساويني اسو في كني تاني كابي مي ولين اوبن ورين ان فيديو تنا ارغني فيديو تنا ولين داونو نسنجا نفان ترى اطلع يا ولد اسوي لكم هيا اطلع يا اخي لا كبر جرو يا دو لا والله انه لا دخله بيت خاله يصير رجله لا قطعت يهرب على دوله والله انه مجنون تمام اغرتي كان سغري وانت كان نغوت يونين لال شراين كفر والله وانت كان نغوت عن افكار هذا لا تشوف بس بضربك وبعد عصر وين المرأة لا تغلط ها عاد يقول لك يخلط عليك يا فندم المرأة وين الدولة تتكلم اين عيش عاد يقول لك احترام اما انت الاسباس خاتي اذا مو بيتهم وين المرأة المرأة حق الرجال وين المرأة ilkee hadarra kiyya aja aarsa mee oromoodha yoo dandee maamanatti dhaqee firaan dhorgin araba qabsiisa maal jechuudha ha laata khalaq barnuma akka juun dhageessu muudii qabataa bar adeero obboleessa kiyyaan siin beeka asin dhalatte garoo kasi dhalatte siin beeka baabaa kiyya dhaggeeffadhu dhugaadha asin dhalatte biyya tana dhalatte arabiffaa fi xiqqishoo beeta biyya tana dhalatte waan asin dhalatte fakkan hodhataa beeta waan asin dhalatee fi urriyyaa sirra qaba waa hedduu isarra araboota askarii wal beeku yaamee itti geessee jechuudha akkana godhu jiru jechuudha wallaahi waan hedduu nama tulfaatu garuu ati kiyya adeero anaaf isaa wal beeka beeta anaaf inni wal beeyna anaafis inni wal beeyna anaafite wal beeyna waan takkaan siima sirra biitoo kiyyaa na daawwatte anaafi ati wal beeyna garuu harakaata gootu kana ni dhiiftamoo hin dhiistu bakka jiru ammas yaaddoo qattiisaa gaddiisi siti meetiin jiraan. Ani sirubu wallahi qoblaatiin si hojjaasa maaliif siin beeka ajaa ilkee hadarraa gaafatanii sirraadhaa tamam ilkee hadarraa gaafatanii sirraadhaa yoonii fi gaddiisuu baatte tamam mee abbaa ilmaanii haati tun irraa deemtee ala jirti isatti yoo harakaatonni gootuun maali tayyib michiyyoo feete booda laadhaa fudhadhu kaa michoo irraa ajaa hin qabnu nuti michoo garuu itti dhiibdee dhalaa oromoo miskiin itti dhiibdee akkasiin barbaadu gootee ammas deebitee isa askariidhaan qabsiifta muudanya inumaa bar na qofolchiisaa wallahi bar mee salaamtaa ijoollee wallahi itti tokko na qofolchiisaa mee dhaggeeffadhaa waliin warreen viidiyoo tana dhagahin mee waa'ee yaaddoon akka ta'e yaaddoon isa dhabama irra jettan viidiyoolee amma chaayinaa isallee isa qabanii amma hidhannoo hidhuu akkuma hidhanii jechuudha irra bilbilee isaan dalagu ganaa ijoollee bira deemu deemaan inshallah yoo rabbi jee bira deeme ijoollee bira achi kaa ijoollee gargaaramee akka inni achi ba'uu fi kan hundaa goona ammoo isa akka baasu yoo hin baafne anaaf isa nyaagar. Rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota fardootaa maatii chaanala keenyaa baala arraan tana warroottan yaaddoo hidhuu hin dandeessu jettan arraan ashkaranii deemu jira. Kan abbaan fedhee namanidha abbaan fedhee dhiisisa waan takkaan isin hima daawwattoota keenya wallahi abbaan fedhee namanidha maaliif si dhabeeta arabni irra guddaan amma inni godhe waan biraati miti. Araboonni uummanni arabaadhaa rakkoon qabu. Arabni rakkoon qabu. Rakkoo qabu keenya beekta keenya kana ajaa keenya kana dhamaan akka nama beeku sana bara. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddoo namni yaaddoo awwa deemee jechi awwa akka silaasa anaaf si wal beekna beekta amma naafite lafarratti akkana nama kaaniiti miti anaafite lafa wal beekna baay'een si beeka baabaa kiyyaa. Wajji turre gaana beektaa baabaa ammoo garuu yaaddoo gadi hin dhifne anaaf itti waliin baana tamam saniifuu ani bar na ajaa'ibsiisaa obasa ugaanii fi ni jiraami muudii qabataa bar muudanyaa akka muudanyaa ifuu godhaa na kofolchiisaa wallaahi bobbilla hedduu takka na kofolchiisa wallaahi baay'ee mee waliin haa dhaggeeffannu malee bakka takka takka inni waan na kofolchiisu fedhaa immoo garuu waa takka yaaddoon godhan waa takka yaadina wallaahi daawwattoota kiyya waa takka yaadina garuu inni immoo arabni harkatti boosu hiisisee jira garuu immoo hiisisee mani dhaasan keessa ijoollee tana anamma waan biraa ilmaan isaatiif rakkachaa jira ilmaan isaatiif nama ilmaan isaatiif yoo kan rakkachuu jiru kana giche kana godhe kiyyaan kun maal jechuudha haa kiyyaa ajaa maal taate obboleessi maal sirraate Sekarang dia menjurah.
hangaanan isa arku faana tura yooni laal jideen yani ittiin golgoleessin qiyyaana ni ayar inshallah tanaafu laal wallahi warrootani isna dhaabbatanii warrootani isna arramsaa jirtan tokko tokkotti maalatti isin dhufaan isin jaa isinirraa calliseetiin callisa aboo anaa kootu manatti wallaahi boo billaa kootu anaa mana kootu isaa miti anaa kootu akkaan isa qabsee askarilla araba fudhatee wanni jinka adeero namni araba waliin buudiin qabatu namni dhiira jechuun dhiirti akka walitti achi baatee wallaati baaba ati amma dhiira amma silaa waggaa akkana godhatoona inni dhiiraame waggaa inni akka godhatoona dhiiraati mee dhiirti takka akkaan beekutanii dhiirti jan takka nama tokko micoo sanarra tayyib yaaddoon fuudhee miree akka oromoof yaadee akka saba tokko fuudhee mana isaa geesse danda'oo awoo dhaqeetii ulaara deddee awoo naa gabbaasi jaan yoo gadi hin baafne immoo anaaf isii wallaala akka beekutti irraa fudhachuu danda'a yoo micoon jala hin deemne kaas dhiisuu danda'a micoon hin jaalatu tokko fara jaalalaaf miti garuu immoo inni irraa nyaatee miidhe garuu miidhaa micooti ijee inni harakaata muuddanyaa minaamin akkana godhatuun kun dhiirummaadhaa tun awoo dhiirummaa mikiyyaa ajaa dhagee ilkee hadarraa kan keessatti tabte kanatti sirraa facaasu ta'a immoo siimeetiin jiran yaadda yoo gaddiisi gaddiisuu baattu immoo siimeetiin jira anaaf itti wal beeyna na beeyta dhageesse ani siin beeka akka nama kaaniitii miti hedduu si dhiyaadha baaba saniifuu gaddiisi wanta akkasiin goone dhalaa barbaadde dhalaa biraa barbaadde awoo yeroo dhalaa miidhumaa barbaadde miidhini san jalan deeminiiti yoo fuudha barbaadde akka hodhuuti jechuu horiitii fuudhi dhalaa araba oromoodhaan miidhini as keessatti ajaa siinni maal ta'e hoo hinumaa mee ayyeetti fuftuu himaa isaan kee seetiin callisaa kiyya kana nama sodaattu na seetanii ammaan tana isin hundaa'u manatti isin dhufta inshaAllah tamaam neeqadha haala namni nama sodaanne waan takkaasiif akka jedhe geesse na sodaatu miti je warreen isin nama sodaatu maal jettan je nama sodaatu maal naan jettan akka nama sodaatu nu agartan mana walitti isin dhufaa je namni nama sodaanne mana akka nama dhufu if garateeti irree isaatiin nama dhufa araba fudhatee araba wajjin manatti hin dhufu tamam saniifuu maarree ati amma nama gurraa nan as bookaa ta'an maaliif as bookaa miti tuni muudis hin qabatini garuu daawwattoota hordoftoota keenya yaaddoodha du'aa godhaadha rabbi haa baasuu ni ba'a garuu akka bo'uun hin beekaa maaliif inni kun as keessa jira garuu ati yaaddoo hiitee raggifaan takkaasiime yaaddoo hiitee yaaddoo mana hidhaa keessa jiru ati ol deebitee numa rafte wallaahi bobilaa raftu unoo ati yaaddoon deebee takkitti shuf waliin laala biya haasawwan kee haasa ajaa haasa dhiirtii haasawitu himi haasa nadhoodha haasawitu wallaahi namni sikkoo fulaawar ajaa ish ajaa haasa kan keetti fufee haala ammaan tanaa mana isaa itti nasi deemu jira hangaan mana isaa raquun afaana tura wallaahi laal dhukkeen irraa kaasa akkasuma billaa amma barsanoo dhukkeen irraa kaasa yaa dhukkeen irraa kaasa yaa bar dhukkeen irraa kaasa dhukkeen irraa kaafta hara rijaala wallaahi billaahi awwa dhukkeen ati irraa kaaftu hin jirtu maa kijibta baabaa kiyya dhukkeen irraa kaasa yaa bar arabaatuun wanti wanni jechuun jira mee waliin haa ilaallu itti deemame ma intaranii deebisamoo hin deebisu takkitti matana bichaan gaafadha yoo santii dee kaamma karaa ganaa jireenya isaa hin golgoleessu kafee amantiif nambis waalidee نحبس والدي حرام ما يجلس دقيقة والله وينه akka jeen dhageesse yaa fandam jeen habas waalde jeen akkati arabaa wajji muudii nutti hin qabatiin baabaa kiyya nuti maali beeyta alhamdulillah biyya isaanii keessa jirra araba maaliif nama rakkoo qabu tokko askarri arabaan dhaqee akkana rakkoo kana na qunnameetiin hojjeteem jee xawwaaliin hojjeteema maaliif mirga kiyya eegsisuudhaaf garuu immoo ati akka nama mirga qabutti dhayitii arabatti fattaaltee akka nuti hammeenya guddaa qabnutti dhayitii fattaaltee arabaa ijoolleen nu buusin waan takkaan siimaa garooti immoo fattaalummaa dhiisi fattaalummaatti jirtu dhiisi hamaam dhageesse fattaalummaatti jirtu dhiisi gurbaa gabbaasi kaayyuu yaaddoo gaddiisi wanni teettu kunis haasaa wajjaa tokko haasaa dhiiraatii miti dhiirti akka kee kanaa miti baabaa waan takkaan siimaa mee haasee ammallee haasaa kee namoonni bar sikkoof laa jiran baabaa ajaa mee dhaggeeffannoo nama waliin tufaa شوف ده هذا يرفع هذا هو akka waragartani
nasiba yaaddoo gabbee kanarratti argate. Nasiba yaaddoo gotu taalee argate. Yaaddoo ala gabbee ulaa duruu akka waan nasiba isaa gabbee ulaa duruu jiru itti dhaqe. Itti dhaqe naannoo haaza yeen agumti akka jarri utaalee dhaqee qacam godhee garuu inni sun sutaannee qacam godhanii. Namni biyya namaa kana keessa baay'ee rakkataa wallahi nama rifachiisaa qabanii makiinaa neqanii qotanii makiinaa neqanii qonomee godhan gaabbiyyoota normaal laalee mee waliin haa laallu daawwattoota keenya. هذا هو الذي شل مرتي هذا فرارسيني ايه انا ما انت اللي فيديو ما شله هو هذا وين المرأة وين المرأة وين ايش المرأة حق الرجال ايوه akka jeen dhageesse وين المرأة jee micoonee sirtii micoo barbaadu jiran jechuu isaan micoonee sirtii janiin yaaddoon ammoo dhalaan tamaaliiti micoon tamaaliiti dhalaan tamaaliiti jechaanii jira tamaam maali dhalaan tamaali dhalaa maaliif barbaadan dhalaa maalii jechuu jiran ميولي لا واحد المرأة فهم هذه اشتيان وين المرأة شلو بزمنا مرتي فهم وانا هاي والله انا قبل جيسه اكاجي رجيسه شلو مني مرتي لا جارتي جنا رابطه ين مشون جارتي شادي تسليمات جارتي شادي عجائب امو ارا والله وانا جايباتي نمنا كان يكن مظلوم يولي ديما ارا جارتي تيجا جابر مشون والله جارتي تيجا شلو مني مرتي ين عربني دوبا خاج جارتي تيجا رافضه جنان عربني كم يادتي ميه دا وترغن عربني كم ياد جارتي تيجا رافضه جنان هاي نما جارتي نما فرده خنا حرامي جني امم قربان داودن طيب او اديرو انا ما بسي والله طيب هما وين المرأة حق من حق الرجال كيف حبسته حبسه صح حبسه هذا جقر لكم العارة صح ايوه يلا ابعدوا سريع يا فندم مسكين وين المرأة حق من حق الرجال كيف حبسته حبسه صح حبسه هذا جقر لكم العارة صح ايوه يلا ابعدوا سريع يا فندم مسكين بلغني يولين خلاص kun dhalaa maaree fuudhee haa fuudhanii nurraa fuudhanii haa deemanii jaalala. Way carraa keenya. Namni keenya hagaa as keessa turullee akkanaan muudii nama qabatala. Hagaa as keessatti na dhaladhee jechuuf eegaluun nama saakuma isa dhalatee xiqqishoo afaan beeku maaliif makaagalumaan muudii qabatu jira jechuudha. Akkasuma muudii qabatu jirta. Baabaa keenya ol beekna. Awoo maal taate? Ilkee adarraa yoo goote anaaf si wal faamaa kootu anaaf. Koota akka yaaddoo qabdi sanitti koota na qabeenis tamaam siin arrabsaa miti hadarraa akka guduraadha. فوقتا أجا قدرة بزي المرأة المرأة هذا كذاب يا فندم جارتي دي فروتي جارتي دي نلا فوده بسمرتي والله إنه بسمرتي يا برني ليلة كام فت والله إنه بسمرتي يا بر جارتي دي نلا فوده أديرو تسليمان جارتي دي أرانا جايب جرتا والله وبالله والله أنا جايب جرتا والله إنه بسمرتي أقسم بالله إنه بسمرتي يار إلكي أكسر إلكي أبالا ما نقصر قرارسوني نسر هذاك والله وبالله أجا بسمرتي الآن وروت اللال يا ديرون دنديت النان جدا النوتي ديت جرا ديم تجران عايش منك أنا كذاب إيش من كذاب من أنا ما تطلع هذا الحين لو في اليوم جرا جتشوم لو دافر كتلا جرا يا دو لو دافر كتر كدي ما جرا مي مال يوني فوق مال سين فكر لا وتتخين أو هي أجا أنا أسوي لي فيديو تي أسبوع أجيب شو لين في طول لين في الفيديو ده تمام يروح كذا كلام كان قرو ما أنا أفسي والفام سنيفو أنا بيتش وفني والله لا يوم ما متى ركون كابو تليشتي يا فندم هذا شل مرتي بس مرتي فران ما راسي فران لا ليش يقول قال بيضربني بيوريني هذا قال بيوريني كذاب ما قدروا يا فندم جنب السيارة بس المرأة يلعن شكله هذا شوف أكا جون قرده مخينا دا باتي جارتي ميشو فورا دا جين ها أن شكله هذا جين أن شكلك أنت
kalb harree kuduraadha oo maal teessa ajaan oo kitti garaana gubdi yoo anaafiti wal faama tamaam anaafisi wal faama ilkee sababa irratti ilkeen teessullee dhawulleen taatu yooni dhawuu miti tana silaa ilkee itti gufatanii bakka siraa ganna qabdi tamaam saniifuu an dubbii teetillee dheeressuun fedhu wallaahi hedduu takka namatti ulfaati silleen jibbee jira viidiyoo isa tanallee dheeressee isin dhageessuun fedhu daawwattoota hordoftoota keenya unoo gaara koo inni keessa yeroo illee agartan akka inni itti qabame waan takka takka keessa deemnee keessaa gurra isin agarsiisne beekta garuu viidiyooleen hedduudha. Viidiyoon dheeratuudha. Ani viidiyoo san hunda maaliif zaamaa isin godhee dheeressu saniifuu zaamaa isinitti godhu jechuufi saniifuu maaliif isa kanaan aarsuu jira jechuudha. Bilbila isallee bilbila jawaalaa fi bilbila duroorraa hin qabaachuu ture bilbila ammaan tana haaree kanarraa hin qabu bilbila fudhadhee mee nama irraa fudhadhu laaleetiin inshaallah miccoo san birallee ta'u dhaqeetiin mana yaaddoodhaa ijoollee isaatiif bira dhaqee bilbila irraa fudhadhee achuma taa'ee irra bilbila yoo inni achi na dhufuu baate anaafisa. Wanta afroon qabu faanan deema jira akka inni akkaan isa godhu ni waliin kalaalu ta'a fiyya ajaa kana yaaddoo hidhanii garuu qabamee jira manidhaa keessaan jira jechuudha. Hidhanii jiranii unu viidiyooleen kaa'aa unu cajaa kiyya asii fi asitti argata kunis viidiyoo gisee isa tumanii fi qabanii gisee deemaniini hedduu namatti ulfaatti. Hedduu takka nama gaddisiifti. Saniifuu daawwattoota keenya inshaallah du'aa godhaadhaa rabbiin haa baasu ilmaan isaa garuu rakkachaa jiranii amma inshaallah amboru ani amma itti nama dhaqeetiin achi bulaa garuu viidiyoo immoo galgala isa yookaan boroo raabne yeroo isin gadhiifamtetti isin gadhiifnaa garuu immoo ammaaf viidiyoo isin gadhiisuun dhaqqabna jechuudha. Maaliif ani nin deema ammarraa ka'eetiin deemu deemaa saniif assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baabayi dubbilee isinitti hin dheeressu isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baabayi.